Babaarotto liigalchumi nagaa horii wal gurgalee annami daa'imtotan isanitti lallistu Toofiq. Cobodu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa dhimma badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa irratti miidiyaalee fi ibsa kennan. Badhaasii Haacaaluu Hundeessaa khabar kanaa marroo lammeessoo yoo ta'u ammajjii 29 2023 akka geggeeffamu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa miidiyaalee fi ibsa kennan. Bal'inni oduu kanaa namni isanitti Lubee Girmaati. Awwaardiin Haacaaluu kan faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin qophaa'e waa'ee qophii awwaardii Haacaaluu irratti guyyaa har'aa waxabajjii 16 2023 hoteela Skylight'tti miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsicha irrattis haadha manaa fi hooggantuun faawundeeshinii Haacaaluu aadde Faantuu Damisoo ibsa laatteen har'a lafa kanatti odaa keenya ta'ee kan walitti nu qabe Haacaaluu Hundeessaati jechuun faawundeeshiniin kun kan hundaa'e erganni wareegamee waggaatti yoo ta'u awwaardiin kunis marsaa lammaffaadhaaf adeemsifamaa jira jechuun ibsa bal'aan akka laatamuuf koree awwaardiif carraa har'a kanasitti walitti nu qabee akka odaa keenya ta'ee kan walitti nu qabee Haacaaluu Hundeessaati. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa awwaardii Haacaaluu Hundeessaa qopheessee har'a ibsa kennuudhaaf asitti argamna. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa edda hundeeffamee waggaa tokkoffaa isaa irratti akkuma beekamu waggaa har'aa awwaardiidhaan calqabeera. Waggaa kana keessa immoo hojiiwwan guddaadha jedhamee yaadamu kan bishaanii baaseera. Kanatti aansuudhaan immoo amma waggaa sadaffaa isaa irratti awwaardii isaa yeroo lammaffaa marsaa lammaffaa isaa har'a ibsa isinii kennuudhaaf asitti dhiyaanne jechuudha. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa baranaa kan bara darbirra hedduu kan fooyya'ee fi gosoota hedduu kan haammate yoo ta'u qabiyyeewwan ogummaa gara muuziqaan jiran irratti kan xiyyeeffanne yoo ta'u sadarkaa waraabbii muuziqaa qorannoo erga taasisaa turreen boodadha gara uummataatti kan deebisne kan jedhe Lataa Zarihuun dubbateera. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara kanaas kan bara darbeerraa hedduu kan fooyya'ee fi gosoota hedduu kan haammate yoo ta'u qabiyyeewwan ogummaa bal'aa irratti kan inni xiyyeeffanne ogummaawwan gama muuziqaatiin jiran jechuudha. Sadarkaa waraabbii muuziqaa biyyaalessaa fi addunyaalessaa keessatti fooyya'insa argamsiisu kaayyeffatee guddinaa fi qulqullina industirii muuziqaa Oromoo gara gulantaa itti aanuutti ol butuun galma taasifachuudhaan faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa ogeessota ogummaa aartii gurmeessuudhaan koree amaanaa jechuun immoo independent trustee board kan jedhamu hundeessee qophii badhaasa Haacaaluudhaaf galteewwan kan ta'an wantoota garaagaraa piroosesii hedduu taasisaati kan inni ture waggaa tokko oliif qorannoo erga taasisaa ture boodadha kan gara uummataatti deebi'amee ba'ame jechuudha. Dabalataanis badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara darbe gosoota ogummaa 10 irratti kan xiyyeeffatee ture yoo ta'u amma garuu bu'aa qorannoo ogeessotaa irratti hundaa'uudhaan gara gosoota badhaasa 12tti ol guddisneerra jechuun koree awwaardii Lataa Zarihuun dubbateera. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara darbe gosoota ogummaa muuziqaa 10 irratti kan inni xiyyeeffatee kennaa ture. Bu'aa amma garuu bu'aa qorannoo ogeessotaa irratti hundaa'uudhaan gara gosoota badhaasaa 10 irraa gara 12tti ol guddiseeti kan jiru. Yuunivarsiitiin Haroomayaa Teekinooloojii qorannoo 147 fayyadamtootaan ga'uu himan. Ammallee piroojeektiin qorannoo 296 qopheessee akka hojiirra oolchuu jiran himan. Yuunivarsiitiin guyyaa kalee gamaagama qorannoo ekstenshinii hariiroo fi hawaasaa irratti sagantaa gaggeessuu jira. Sagantaa kana irratti daawwannaa teekinooloojii qorannoo hirmaattotaan dhiyaatee jira. Qindeessa garee qorannoo Yuunivarsiitii Aab Fayyisaa Hundeessaa qorannoo kanaan dura argaman 147 fayyadamtoota biraan ga'uu akka jiran ibsan. Argannoo saayinsii midhaan nyaataa sagalee horii yookaan nyaata beelladaa sanyii horii qoortii of keessa qaban jedhan. Tadhibee Yuunivarsiitiin lammiilee sababa bonaan miidhamanii fi qamadii, moosii yookaan dinnichaa midhaan gosa akka kuntaal 4,500 akka gargaaranillee dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Shaggar lafa seeraan alaa qabame irratti tarkaanfii fudhachuu waan aada malee kan araara tokkollee akka hin dhageenye fi hin fudhan jajjabeessanii dubbatan. Bal'inni oduu kanaa namni isanitti odaa aftaamuu. Kaayyoo hundeeffama magaalaa Shaggarii fi hojiilee hundeeffama asitti hojjetaman ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Shaggar miidiyaaleef ibsa kennee jira. Kaayyoo hundeeffama magaalaa Shaggariif adeemsawwan haga hammaatti jiru ilaalchisuun ibsa kan kennan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen magaalaa Shaggar magaalaa miidhagduu fi ismaartii taatee magaalaa hayyootaaf qonnaan bulaa of keessatti hammatteedha jedhan. Hundeeffamni magaalaa Shaggar akka magaalota kanaan duraa qonnaan bulaa kan of keessaa dhiibdu osoo hin taane qonnaan bulaa ofitti hammachuun hojii qonnaa leenjii fi hubannoon guute gara qonna magaalaatti jijjiiru
jiruun akka ta'e simaniiru. Hundeeffamuu magaalichaa dura alseerummaa ture deebisanii sirreessuuf dhimma bulchiinsa lafaa wal qabatu sirna dijitaalaa diriirsuun alseerummaan akka hin babal'anne taasisuun itti fufas jedhan. Magaalichi magaalota biroorraa wanti adda taasisu dhimmoota alseerummaa wal qabatu faraarama kan hin qabne ta'uu fi hojii dhabdootaaf carraa hojii bal'aa uumuu irratti ciminaan hojjechuuf akka jiranis itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Akkasumas magaalattii hawwattummaa taasisuuf magaalaa qorannoon hundeeffamte ta'us ibsan. Daandiin qilleensa xayyaara Itoophiyaa waggaa waggaanii paayileetii 200 leenjisanii akka hojii galchan beeksisan babal'oo moduu hanaanamii sanitti himuu Sittiinaa Aajii. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa waggaan paayiletoota 200 leenjisee gara hojiitti galchuuf qophii ta'uusaa ibsame. Hoogganaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw karaa daandii qilleensaatiin dorgomaa ta'uuf hojiilee bu'uuraa fi humna namaa qopheessuu irratti xiyyeeffannoo kenninee hojjechaa jirra kan jedhan yoo ta'u, dhibee COVID-19 wal qabatee daandiiwwan qilleensaa hedduun humna namaa waan hir'isaniif humna namaa haaraa argachuun akka rakkachaa jiran kan ibsan. Hooggantichi daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu namoota hojjechaa turan osoo hin hir'isinii fi ogeessota haaraa gahomsuun milkaa'inaan itti fufaa akka jirus ibsaniiru. Dhaabbatichi bara kana paayiletoota 175 ol leenjisee gara hojiitti akka galche kan ibsan yoo ta'u, kunis seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif jedhan obbo Masfin Xaasaw. Bara dhufuuf immoo barattoota 1600 simatee leenjisuuf qophii ta'uusaas ibsaniiru. Kanumaan wal qabatee bara dhufurraa jalqabee waggaa waggaan paayiletoota 200 leenjisanii fi gahomsanii baasuuf karoora qabachuus kan ibsan yoo ta'u, kanaaf amajjii keessa kan eebbifame dhaabbanni leenjii paayiletoota hawaasaa gahee guddaa qabas jedhaniiru hoogganaan kun. Dabalataanis dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa hojjettoota dhaabbatoo 17,000 akka qabu ibsuudhaan dhaabbatichi hojjettoonni mana jireenyaa baasii isaaniitiin akka hojjetaniif jajjabeessaa turuu fi marsaa jalqabaaf kan hojjettoota 5,000 ta'aniif oolu manni jireenyaa waliinii naannoo Lammii Kuraatti ijaarsi ni jalqabamas jedhaniiru jechuun kan gabaase dhaabbata Pireesii Itoophiyaati. Oduu biyya alaa. Ittimatooti biyya Afrikaa oduu araaraa fi dira keevii jiranuu aleellan raawwatama. Bal'in oduu tanaa namni isanii dhiyeessu laallisee mokonniin. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa torba wal dhabdee Yuukireenii fi Raashiyaa karaa nagaan akka furamuuf jaarsummaa ta'uuf garasi malanii turan. Haa ta'u malee osoo magaalaa Kiiv jiranii magaalattii keessatti dhukaasni dhaga'ameera. Humni qilleensaa Yuukireen misaa'ilota Raashiyaarraa dhukaafame jedhamee qolachaa akka jiru ibseera. Hooggantoonni kunneen gara Kiiv imaluun pirezidaantii qondaaltota Yuukireen waliin argamaniiru. Garuu gara Mooskoo imaluu isaanii wanti mul'isu hin jiru. Hooggantoonni Afrikaa kunneen pirezidaantii Senegaal Maaki Saal, kan Zaambiyaa Hakaayinde Hichilmaa akkasumas pirezidaantii Komoros fa'aa kan argamanidha. Akkasumas durataa gamtaa Afrikaa kan ta'an Azali Asumanii, pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaphosa, akkasumas bakka bu'ooti Misirii, Yuugaandaa fi Riippaabilika Koongoo keessatti hirmaataniiru. Hooggantoonni kunneen magaalaa Kiiv keessatti pirezidaantii Yuukireen Zeleniskii erga arganii booda bora immoo gara Seent Peetersburg imaluun pirezidaantii Puutiin waliin dubbachuuf karoorfatanii turan. Viidiyoon Tiwiitarii pirezidaantii Afrikaa Kibbaa irratti maxxanfame wayita isaan magaalaa Kiiv seenuun Afrikaa fi baha giddu galeessaatti ergamaa addaa Yuukireen kan ta'an Maaksiim Hakiin simataman kan agarsiisu ture. Ergama nageenya biyyoota Afrikaa kana faawundeeshinii Biraazaaviil jedhamuun qindeeffamaa jiraachuunis beekameera. Gabaasni kan BBC News fi faanaa ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa ammaan duuba akka wanni gosummaa tokkolleen kubbaa miilaa keessatti hin calaqqisne himi. Federeeshiniin Koree farra gosummaa taphattoota taphataa sarara fuulduraa Biraazilii Veenii Juuniyariin durfamu hundeesse. Pireezidaantiin Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa Gianni Infantino ammaan duuba kubbaa miilaa gosummaan akka hin jiraanne ta'uu himan. Taphi aleellaan gosummaa keessa mul'atu guutuutti akka addaan citu kan gargar kutan ibsan. Tadhibiin ammoo mootummaan addunyaatii fi miidiyaaleen gosummaa ittisuu fi dhiibbaa taasisuu akka qaban Maayil Ispoortiin ibsa. Daawwattoota fi caqastootii wiirtuu miidiyaa daa'imtuu dhibii agwalta dachaanutti nagaa waaqa keessa nuutaa an lallistu toofi.